warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii SMA2 baga nagaan dhuftan. Chaanaaliin kiyya kun chaanaalii haaraadha. Maqaa isaa SMA2 jeetiin moggaase. Amma viidiyoo hanga daqiiqaa takka lama takka waa'ee mahiyyaatiirraa waa'ee chaanaala kana fuulduraaf maal akka fakkaatu kanaan irraa isin ibsuu barbaade. Chaanaala kiyya inshallah waa hedduuf keessa qabata. Wanni inni keessa qabatu akka jiruu uummata keenyaa kan biyya alaa biyya Ameerikaa keessa jiraatan jechuudha. Biyya Ameerikaa keessa jiraatan haala jireenya isaanii ni agarsiisa. Waa'ee daa'immaniitis isin agarsiisa. Vloogii generaalii waa'ee jiruu teenya keessaa guyyaa akkamitti dabarsinaa biyya ambaa tana keessatti haala jiruu biyya Ameerikaa tana keessa maal fakkaata. Inshallah vlooguma kiyya keessattiin isin agarsiisa. Akkana hordoftan abdiin qaba. Akkumaan jee waa'ee daa'immaniitirraayis hoggaa amma fakkeenyaaf meeshaa fa'aa bitanii ni jira. Meeshaa gurguddaa amma gisee tan oofanii fa'aa yookaan ammoo iswiin gitaarra keessa ijoollee rafestu fa'aa jira. Sanfaa akkam gootee akkam walakkeessaa construction asii fa'aa laallee haala kamiin akkatti ol kaanfaa walumaan laallee walumaan daawwannaa jechuudha. Waan akkasii sanfaa isin agarsiisa. Ammallee waa'ee nyaataatis nyaata keenya ta'ii biyya Ameerikaa tana ta'ii kanuma taate kanuma waliin qabannee dhiyaannu sanuma daawwannaa jechuudha. Saniifuu waliigalumattuu waa'ee vloogii inshallah fuuldura keenya walumaan laalla. Garuu immoo haaluma jireenya keenyaa kan biyya tana keessaa kanaaf bakka viidiyoo nama bashannansiisu kanuma fa'aa bakkuma bareeddu fa'aa walii yaanee walumaan laallagaamee isin agarsiiseetii yaada. Yoo isinis kan hordoftanii na jajjabeessitan taate hedduu isin galatoomfadha. Chaanaaliin kiyya kun haaraa. Saniifuu akkasuma gaafii qabdaniis waa hunda koomentii jala dhiisaadha. Chaanaala kiyyattillee subscribe godhaadha. Subscribe godhuudhaan na gargaara. Akkasuma videos like share koomentii isin dagatinaa hundaatu kan barbaachisanii beeytanii san hunda bareedaa viidiyoo quality isaa eeggatee deemu viidiyoo istaandardii isaa eeggatee jechuudha. Viidiyoo sirrittiin edit godhee isin gadhiisaa. Akkasuma waanuma hedduu isin hawwisiisu waliin gabbaanee bashannannee akkasitti isin deebisa. Bakka bareeddu hundaan isin geessaa jechuudha. Vloogii viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.